السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتوا هردفتنا كينيا كباجم وكنين channel أفريقيا سمسين جرتين هردفتن نجيني كينيا بكجرتن هردتي سنفك كبسين جرا توليجا هردفتن كينيا جرا برنوتا كينيا كناراتين ولتي دبنا جرا إجا برنوتا كينيا كنارا كيساتي وروني غافلة غرغرة نغافتني في غافلة كيساني في دبي تاجري كبدي بجرا جود إجا برنوني كينيا كنارا أمو YouTube irraa akkasuma Facebook fi wantoota garagaraa irraa viidiyoolee garagaraa yogguu daawwatu goonu akkamitti akka SD card irratti buufachuu dandeenyu yookiin immoo memory irratti akkamitti akka buufachuu dandeenyu isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf egaa hordoftoota keenya gaafii keessaniif deebii ta'ee yaada akkasuma warroonni hin beeknes asumaan irraa baratan isin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya gama barnootaatti osoo isin dabarsin duratti jechuudha warroonni gama channel Africa Samsung haala dhuftan barnoonni keenya yoo isin tole barnoota dabalataa argachuudhaaf channel Africa Samsung subscribe godhaa akkasuma viidiyoo keenya yoo daawwattan viidiyoo keenya yeroo daawwattan jechuudha viidiyoo keenya isin tole like godhaa akkasuma hiriyoottan keessaniifis qooda isin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya bal'inaan jechuudha barnoota teekinooloojii dabalataan argachuudhaaf channel Oromo Samsung jechuudha channel Oromo Samsung kan amma suuraa isaa viidiyoo kanarratti argaa jirtan kana subscribe godhaa barnoota sirriitti qulqullina qabachaa argattu jedhee yaada. Subscribe godhaa barnoota achirraa baradhaa isin jedha. Inni biraas jechuudha bifa barruutiinis barachuu dandeettu jechuudha. Oromoon Samsung bifa barruutiinis isinii dhiyeessa. Weebsaayitii isaanii irraa bifa barruutiinis barachuu ni dandeettu. Warroonni gargaarsa isaan gargaaruu dandeessanis jechuudha. Oromo Samsung irra galtanii jechuudha. Weebsaayitii Oromo Samsung oromiyasamsung.com jettanii barreessanii weebsaayitii isaanii irraa jechuudha barnoota dabalata argachuu fi akkasuma dooneetii isaan gootanii gargaaruu dandeettu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha gama barnootaatti eeguu isin dabarsu immoo maal gootu kiroomii keessan ni galtu jechuudha. Sana booda kiroomii keessan egaa haala kanatti banattanii booda maal gootu as tuttuqaa sadan kanarra ni dhuftu. Sana booda as settings iddoo kanatti kilik ni gootu. Sana booda jararraa gara olii harkisuudhaan iddoo downloads iddoo kanatti kilik ni gootu. Sana booda haala kanatti isin dhufa jechuudha. Sana booda maal gootu jechuudha download location iddoo kanatti kilik ni gootu. Sana booda maal gootu SD card kanarratti gabbuusu jechuudha. Haala kanatti asirratti gabbuuftanii sana booda maal gootu adaan gootu jechuudha. Inni biraas jechuudha haala kanatti SD cardiin asirratti isiniif bahee jira jechuudha. Kun haala kanatti isiniif dhufa wanti gabbuuftan hundi isaatu amma SD card irratti isiniif bu'aa jechuudha. Inni biraas jechuudha faayila keessan yookiin ammoo maqaa moggaasuudhaaf yoo barbaadan akka maqaa moggaaftaniif inni isin gaafate yoo barbaadan as mallattoota haala kanatti oon gootanii yogguu viidiyoo keessan isin daawwatu godhuuf deemtanitti faayila keessan akkasiin maqaa moggaaftan isin gaafata faayila san maqaa moggaaftanii viidiyoo fi footoo wantoota daawwatu gootan kamiyyuu achi jalatti daawwatuu dandeettu jechuudha. Haala kanatti bantu jechuudha. Haala kanatti yoo bantan baay'ee isiniif salphata deebitanii viidiyoo keessan san barbaaduufis gaalarii keessan keessaa viidiyoo keessan san barbaaduufis karaa baay'ee salphaadhaan argattu jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hamma barnoota biraatiin deebinee ol geenyutti barnoonni keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya like godhaa akkasuma hiriyoottan keessaniifis qoodaa channel keenya subscribe godhaa isin jedha. Inni ammas dabalataan isin beeksisu jechuudha barnoota qulqullina qabu sirriitti argachuudhaaf sirriitti barnoota qulqullina qabu argachuudhaaf Oromo Samsung jechuudha gaba weebsaayitii bifa barruutiinis ni dhiyeessanii bifa barruutiinis hordofuu ni dandeettu. Akkasuma viidiyoo qulqullina qabus ni dhiyeessan jechuudha. Viidiyoo qulqullina qabus achirraa sirriitti daawwachuudhaan baay'ee fayyadamuu dandeettu jechuudha. Kanaaf haala kanatti daawwadhaatii irraa fayyadamaa isin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hamma barnoota biraatiin deebinee ol geenyutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u waan daawwattaniif galatooma.